Yeroo buloota kee kiristaanaatiin miidhamtu maal goota wangeelli maal jedha kun mata duree keenya har'aati. Yooyaa shamaa akkam jirtu an nagaa guutuun qaba YouTube channel kanarratti yeroo hundumaa yoo lifestyle jireenya kiristaanota waliin barannaa tolebeetti al tokko ni dhufna jechuudha. Waaqayyo gooftaan mucaa isin eebbisu yoo channel kanaaf haaraa taate subscribe isa jedhu kana Okay, video one hara great ifaman yeroo hundumaa akkasii gootti notification argachuudhaa fi beelii yookaan immoo mallattoo bilbilaa isa kana tuquu hin dagatini. Hiriyoota kee kiristaana ta'an kan waldaatti beektu, kan wajjiniin taa'iltu, kan iddoo kadhataatti wal agartu, kan fellowshipii keessatti beektu, kan naannoo mandara keetitti beektuun yoo miidhamtee, yoo madoofte, yoo si gaddisiisan akka nama kiristaana tokkotti maal goota? Akka macaafa qulqulluutti maal gochuun akka nurra jiru viidiyoo gabaabduu kanaan waliin ilaalla. Yoo jaallatte like fi comment gochuu hin dagatin. Tokkoffaa irratti hamaatiin hin deebisin. Wanta hamaa ta'etti dhufu yoo namni hamaa sirriitti godhe hamaa goota utuu hin taane gaarii godhitii deebisiif. Yoo namni si madeessee atis madeessuudhaaf hin yaadin. Wanta namoota birattis waaqayyo birattis fudhatamaa ta'e yaadatti qabadhu. Roomaa boqonnaa 12:14 irratti sagalee waaqayyo yeroo dubbatu warra isin ari'atan eebbisaa isaan eebbisaa malee hin abaarinaa. Yoo si abaaran eebbisiin, yoo si jibban immoo jaalladhuun. Hamaa kee yoo haasa'an gaarii isaanii haasa'ii. Yoo waa'ee kee hamatu ta'e, yoo hamaa kee yaadu ta'e, yoo baduu kee yaadu ta'e waaqayyoon kadhadhuuf. Roomaa boqonnaa 12:17 yeroo dubbatu akkas jedha. Namni hamaa yoo isin irratti hojjete deebiftanii hamaa irratti hin hojjetinaa. Waan fuula namaa duratti fudhatamaa ta'e yaadatti qabadhaa. Qabxii lamaffaan yeroo obboloonni kee kiristaanaa si miidhamasaa yookiin madaasaa ofirra hin tursin. Cubbuu ati warra si miidhan irratti agartuu sirras jiraachuu danda'a. Isaanitti faraduudhaaf hin ariifatin. Hojii fi cubbuu warra kaanii isaanuma irratti faraduudhaaf aboo hin qabnu. Sababni isaas akkuma nuti Kiristoos keessa jirru isaanis Kiristoos keessa jiru. Namni Kiristoos keessa jiru firdiin itti faradamu tokkollee hin jiru jedha Roomaa boqonnaa 3:1 irratti. Qooda gochaa namaa fi cubbuu namaa ilaallee namatti faradnu kadhachuuf qabna. Waan gaarii gochuuf qabna. Fuula waaqayyoo duratti waa'ee isaaniitiif kadhachuu qabna. Fuula waaqayyoo duratti waa'ee isaanii fi dhiifama gaafachuu qabna jechuudha. Kanaaf miidhama kanarraatii fayyuudhaaf madaa kana baattee deemuu dhiisuudhaaf tokkoffaan kadhadhu, of haaressii, hiriyaa keef dhiifama godhiif. Qabxii sadaffaan fuula namaa hundaa durattiyyuu wanta sirrii ta'ee fi wanta gaarii ta'e godhi. Yeroo namoonni nu miidhan yookaan si miidhan tariitii si hamachaa jiraachuu danda'u. Gaarii kee dhiisanii hammina kee haasaa jiraachuu danda'u. Nu arrabsaa jiraachuu danda'u. Wanta hammeenya ta'e nurratti gochaa jiraachuu danda'u. Yeroo kanatti wanta fuula namaa fi fuula waaqayyoo duratti sirrii hin taanee fi sirrii ta'ee adda baafachuu qabda. Sababni isaas gochaa tokkoon ati gootuu fi akkaataati wantoota keessa darbuu itti dandeessu si ilaalaa jiru jechuudha. Murtee ati gochaa jirtu, yaada ati qabdu. Hammeenyaan deebisuu dhiisuu kee, hammeenya immoo eebbaan deebisaa jiraachuu kee namoonni sirraa baruu jechuudha. Kanaaf madaa kana baattee deemuu dhiisuudhaaf namootaaf fakkeenya ta'uu qabda. Fuula waaqayyoo durattis, fuula namaa durattis wanta sirrii ta'ee fi wanta sirrii hin taane adda baastee beekuu qabda jechuudha. Qabxii afuraffaan namoota biratti nagaa uumuudhaan beekami. Sagaleen waaqayyoo warri nagaa uumuudhaan beekaman isaan ijoollee waaqayyooti jedha. Yeroo hundumaa waanuma gaarii ta'e, waanuma nama hundumaatti tolu, waanuma ba'eessa ta'e, wanta nama hin quuqne, wanta waan ittiin jedhamu hin qabne gochuu fi yaaduun ijoollee waaqayyoo irraatii hin eegama. Warra waaqayyoon hordofan, warra duukaa buutuu Kiristoos ta'an irraatii waanuma gaarii, wanta quuqqaa hin qabne, wanta nama hin qeeqne gochuutu nurra jiraata jechuudha. Namooti dhufanii akka isaan dhiifama si gaafatanii hin eegin. Ofii keetti dursiitii dhageetii dhiifama gaafadhuun namooti dhufanii akka isaan jaalala sitti agarsiisan hin eegin. Dhufanii akka isaan sirraatii jaalala argatan gochuu qabda jechuudha. Namoota akka isaan jaalala sitti agarsiisanii hin eegin teessee dhageetii akka jaallattu akkasumas dhiifama gochuudhaanii isa wajjin jiraachuu akka barbaaddu, nagaa akka barbaaddu, nagaa uumuu akka barbaaddu dhageetii ittiin fakkeenya ta'iif. Namoonni akka ati fakkeenya taatuuf illee sirraa eeguu jechuudha. Kanaaf dursiitii jaalala itti agarsiisi.
Qabxii shanaffaan jireenya kee gara fuulduraatti ati hariiroo obboloota kiristaanaa waliif qabduuf akka nagaa sii ta'utti yeroo hundumaa nagaadhaan jiraachuu akka dandeessutti fuula Waaqayyoo duratti yeroo qabaadhutti kadhadhu. Kadhannaa keessan ittuma fufaati kadhadhaa akkuma jedhu yeroo hundumaayyuu waa'ee hariiroo obboloota kiristaanaa wajjin hin qabnu kadhachuu akkasumas immoo itti of qopheessuu amala keenya akkaataa deddeebii keenyaa Waaqayyoon fakkeessuudhaan namootatti jaalala agarsiisuudhaaf of qopheessuu akka dandeenyu mudaa qabnu mudaa nurra jiru dadhabbii nurra jiru balleessuudhaaf hanqisuudhaaf fi fuula Waaqayyoo irratti of ilaallee of fooyyessaa deemuu akka dandeenyuu fi of qopheessuu of haaressuu kadhachuun baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Sababni isaas Waaqayyoon jaallachuu kan nuti dandeenyu nama akka ofii keenyaatti jaallachuu yeroo dandeenyudha jechuudha. Ifa keessan jiraadha ifa